Zad Podcast. Zad Podcast. Zad Podcast. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو بك جرتنتي كبجان نمما كان أن الرامدي إسنوف هاقو إسنين جتشا ما الرقا نهندا فاتئو والبرنو تقاري والأقري جما كناف يا أمة كينيا أما أكبفتو غنما يوكين أكبكال تبري غارني في مكين كيساقت أمري بيكا والإنتاني بيكم سانساق أفديم نتوري برابران dukkana wallaalummaa faarsaa jiraachuun hin barbaachisu. Ifaa beekumsaa xiqqollee taatu qabsiifachuun dirqama. Zad Podcast. Zad Podcast. Mili Zad Podcast mila kaayyooti. Mila kaayyoof gadi baateedha. Eeyyen ni tarkaanfanna jennee gadi baane kan itti rafan hin rafu jedhama mitiire akkuma qaamaaf nyaanni barbaachisu sammuun dhala namaa beekumsaan guddachuu qaba. Beekumsi sirriin soorata sammuu dhala namaati. Maarree nutis ulamaaotaa fi hayyoota irratti xiyyeeffanna. Beekaa fi beekumsas faana fuuna. Wanti har'a hin eegalamne boru gonkumaa hin xumuramu. Kanaaf nutis mila kaayyoo jennee gadi baane. Zad Podcast. Alhamdulillah. Ilki kanniisaas qobsaa wacaboo keessa dandeenyee rabbiin galanni haa ga'u har'a bakka yaadne geenye. Mil'uu qabna, mul'ata qabna. Iyyanis mul'atanis mul'anni namaa dheeraan ta'u. Cal'isanis dhokatanis mul'anni namaa hin daanga'u. Yoo mul'ataaf gadi baatu fageenyatti ilaalii tilmaa. Kan kaleessaa yaadataa muuxannoo irraa fudhataa kan har'aa irra dhaabbataa boruuf immoo fageessee ilaame. Yoo gufattes ka'e yoo jechaaf gochi garagaraas itti darbatames walitti qabadhu galma ganama gadi baateef san jabeessii ittiin ijaarradhu. Zad Podcast rabbiin gargaarsifatee beekaa fi beekumsa of dura buufatee mil'uuf mul'ata yaadaaf yaaddoo ergaaf ergama quuqaaf quuqama akkasumas madaa mudaa muddii quuqaa garaa keessaa qalamaan barreessee jechootaan tarreessa. Zad Podcast hubadhu. Fuuldura kee hubachuudhaaf malli filatamaan fuuldura kee uumuudha.